Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Sof Maraab. Bakkuma jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin haala qabachaa video har'aa keessatti informationoota airdrop yookaan immoo odeeffannoowwan airdrop lama qabadhe isiniif dhufee jira. Tokkoffaa Caps airdrop warroota hojjechaa jirtaniif Caps airdrop irratti wanta miss gochuu hin qabne yookaan immoo dogongoruu hin qabne wantoota lama isiniif qabadhee dhufee jira. Caps airdrop warroonni hojjechaa jirtan yeroo gabaabaa kana keessatti list taa'aa jedhamee kan eegamu keessaa isa tokkodha. So kanaafiyyuu jabaattanii airdropiiwwan amansiisoo yeroo ammaa kana hojjechuu qabdan keessaa kan an recommend isiniif godhu isaadha. So Caps airdrop irratti informationoota lama isiniin dhaqqaba. Lammaffaa irratti immoo Zo airdropidha. Zo airdrop video kanaan dura isiniif hojjedhe irratti exchangeewwan akka Bitget, OKX fi kan kana fakkaatan irratti akkaataa ittiin claim gootanii baafattanii fi akkanumallee akkamitti gurgurachuu akka dandeessan isinitti agarsiisee ture. Video har'aa keessatti immoo warroonni Telegram wallet fi akkanumallee Tonkeeper walletidhaan wal qunnamsiiftanii Zo airdrop keessan baafachuudhaaf deemtan kanaaf guyyaa tokko qofaadha. Guyyaa tokko hafe kana keessatti claim gochuudhaan baafachuu qabdani. Guyyaan tokko kun darbe taanaan gonkumayyuu claim gootanii Zo airdrop keessan gurgurachuu hin dandeessan, baafachuu hin dandeessan warroonni Tonkeeper fi Telegram walletidhaan wal qunnamsiiftan jechuudha. Akkanumallee exchangeewwan kamiyyuu yoo ta'e exchangeewwan keessan irratti yoo kan hin galin ta'e iradi yoo jiraate amma daftanii yoo hin sirreessanii gonkuma gurgurachuus baafachuus hin dandeettan waan ta'eef akkaataa ittiin claim gootanii tokenii keessan baafachuu dandeessanii fi akkamitti gurgurachuu akka dandeessanillee amma kasanitti agarsiisu ta'a hanganumaatti nafaana turaadha. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun kan keessan kan teknooloojiidhaan itti warbartan waan ta'eef subscribe gochuudhaan gara maatiiwwan keenyatti dabalamaadha. Video kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessan dhaqqaba. Amma gara barnoota keenyaatti yeroo canuu jalqaba irratti kan argannu Caps airdropidha. Caps airdrop keessa erga seentanii booda jalqaba irratti guyyaa guyyaadhaan miss gochuu kan hin qabnee fi guyyoota 15 kan turudha jechuudha. Daily taskidha. Daily task kan akkamitti hojjechuu dandeessan kan jedhu haa ilaallu. Daily task kana hojjechuudhaaf gara Caps airdrop deemnee akkamitti hojjettan akkamitti wantoota tokko NFT illee ni jira kaffaltii adda addaatiin kan hojjetamu isas wajjin ilaala jechuudha. Itti aansinee immoo Zo airdrop warroonni Tonkeeper fi Telegram walletidhaan wal qunnamsiiftan akkamitti claim gootanii tokenii hojjetan san baafachuu dandeessan isinitti agarsiisa nafaana turaadha. Egaa jalqaba Caps airdrop keessanii seenna ergasii immoo akkamitti hojjechuu akka dandeessan isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti kan isin dhufu akkuma asirratti argattan guyyaa 6 irratti argama jechuudha. Streak jedhu day 5 streak jedha. Egaa akkuma asirratti argattan pick up kayyatu kanarra kilik gochuudhaan salphamatti pick up guyyaa guyyaadhaan gochuu qabdanii wanta kana guyyaa guyyaadhaan right receive kan fudhatan receive isin godha akka daily taskiti wanta kana raawwachuun dirqama keessanii. Egaa guyyoota hamma naaf itti fufa jechuudha. Guyyaa 19 hanga guyyaa 19 itti fufa. So guyyaa tokkoyyuu miis osoo hin jedhin wanta kana hojjechuudhaan irraa fayyadamuu dandeessan. Jalqaba irratti wanti isin beekuu qabdan isa kanadha. Inni lammaffaa immoo giftidha. Guyyaa guyyaadhaan giftii garaagaraa isiniif kenna. Akkuma asirratti argattan bakka kanarratti osoo jirtan sittingii jalqabaa kanarra osoo jirtan asirratti giftis ka jedhu inni jira. Giftis ka jedhu kanarra kilik gochuudhaan asirratti wanta kana hojjechuudhaan fakkeenya join daaka jedhudha. Daaka jedhamu egaa airdropii uf danda'etu jira. Isa join gochuudhaan salphamatti giftii kan argachuu ni dandeessanii. Giftii kana erga argattanii booda immoo maal gootanii giftii sana irratti wanta argattan wanta lammaffaadha sadaffaadha isiniif fida jechuudha. NFT warroonni qabdan keessattuu warroonni kaffaltii adda addaa kaffaltan NFT keessan stake gochuu dandeessan. Stake gootan jechuudha. Asirratti kilik gootanii ergasii immoo stake jedhu isinii dhufa. Stake gochuudhaan guyyaa tokkoof stake yoo gootan giftii addaa argattanii ergasii immoo coinii Caps kana walitti sassaabachuu dandeessanii jechuudha. So asirratti naaf hin dhufne isin biratti isiniif dhufa stake gochuu kan dandeessan guyyaa guyyaadhaan kan hojjettan yoo ta'e jechuudha. Akka giftiitti isiniif kennama warroonni NFT qabdan yookaan immoo kaffaltii adda addaa stariidhaan kaffaltan jechuudha. NFT sanarra kilik gochuudhaan salphamatti NFT keessan stake gootan guyyaa tokkoof ergasii immoo deebistanii maal gootanii stake erga gootanii booda claim gootanii gara coiniitti isiniif jijjiirama. Coinii sana immoo asirratti isiniif deema jechuudha. Egaa Caps airdrop yeroo gabaabaa keessatti kan xumuramu jedhamee eegamu keessaa isa tokkodha. Kanaafiyyuu haala kanaan hojjechuudhaan irraa fayyadamaadha. Lammaffaa irratti immoo kan ilaallu Zo airdropidhaan kan wal qabatedha. Zo airdrop gara Zo airdropitti seennee haa ilaallu wantoota tokko jechuudha. Zo airdrop baay'een keessa warroonni exchangeidhaan akkaataa ittiin gurgurachuu dandeessan akkaataa ittiin baafachuu dandeessan kanaan dura viidiyoo isiniif hojjedhee jira. Warroonni Telegram wallet fi Tonkeeper walletidhaan wal qunnamsiiftan immoo akkamitti Zo airdrop irratti tokenii isiniif kenname kana gurgurachuu dandeessan akkamitti gara qarshiitti jijjiirachuu dandeessanii fi akkamitti baafachuu dandeessan. Gonkumayyuu hin baafanne kanaan dura walletidhaan wal qunnamsiifne waan ta'eef duraan dursitanii asirratti wanti isin beekuu qabdan baafachuudhaaf toonii duwwaa tokko isin gaafata akkuma asirratti
isaan ibsaa jiran toonii duwwaa tuqaa tokko isin gaafata. Toonii duwwaa tuqaa tokko kana erga qopheeffattanii booda maal gootanii go to claim page ka jettu kana irra kilik gootanii ergasii immoo akkuma asirratti argatan asirratti isin dhufa jechuudha. Waalitii keessanii wal qunnamsiisu asirratti waalitiin keessan connect ta'uu isinitti agarsiisa jechuudha. Ergasii immoo akkana keessa gad dhuftan dhaggeeffatan koo akka rewarding keessan asirratti argama akkuma asirratti argatan jechuudha. Ergasii immoo claim ka jettu kana irra kilik gochuudhaan baafachuudhaaf deemtan jechuudha. Claim ka jettu kana irra kilik gootanii booda waalitii keessanii wal qunnamsiisuudhaaf deemtan jechuudha. Waalitii keessanii wal qunnamsiiftanii ergasii immoo confirm ka jettu kana irratti kilik gochuudhaan toonii hangam isin gaafata toonii duwwaa tuqaa tokko kaffaluu qabdanii jechuudha. So toonii duwwaa tuqaa tokko kana kaffaluudhaaf connect ka jettu kana irra kilik gootanii connect gootanii baafachuun dirqama keessanii jechuudha. Erga baafattanii booda akkamitti immoo gurgurachuu dandeessan kan jedhullee wajjin ilaalla. Tootaalii garuu wanni isin baasuu qabdan transaction fee dhaadhaaf kan isin gaafatu jira. Egaa xumura irratti erga kaffaltii toonii duwwaa tuqaa tokko san erga kaffaltanii booda egaa dhaggeeffatan koo receive gochuu keessan haala kanaan claim gootanii reward claim isin jedha jechuudha. Zoo airdrop keessan irra erga seentanii booda duratti akkaataa isinitti agarsiisaniin claim gootanii baafachuu dandeessan jechuudha. Toonii duwwaa tuqaa tokko kaffaluudhaan ergasii immoo reward claim isin jedha an claim ka godhe jechuudha. Telegram wallet kan koo irratti toon keepariin illee waluma fakkaata jechuudha. Amma gara Telegram wallet kan kootti seenee immoo Telegram wallet kan koo irra naaf galee jira moo hin galle ka jedhu haa ilaalu. Telegram wallet ni seenna ergasii immoo asirra galee jira moo hin galle kan jedhu haa ilaalu. Xiqqoo isin tursiisuu danda'a waan ta'eef maal gootanii asirratti dootii sadii kanarratti kilik gochuudhaan asirratti open bot ka jettu kanarra kilik gochuudhaan yookaan immoo reload page ka jettu kanarra kilik gochuudhaan irra deebitanii reload gochuudhaan as argattanii jechuudha. Egaa asirratti immoo bakki itti isin argatan more assets ka jedhu kana keessa seenuudhaan as jalatti argachuu dhabuu dandeessan. Kan argattan eessatti argattanii kan jedhu haa ilaallu. Asirratti kan argattan wallet kan jedhuu fi tone space ka jedhutti argama. Tone space irra seentan kan isiniif seenu gara tone space ti waan ta'eef tone space irra erga seentanii booda akkuma asirratti argattan asirratti zone isinii dhufaa jechuudha. Yoo kan isinii dhufu baate ta'ee dhaggeeffatan koo show head asset ka jedhu sanarra kilik gochuudhaan zoo haala kanaan isinii dhufa jechuudha. Akkuma 5,558 dha. So kan koo irratti illee claim kan godhadhe asirratti ilaaluu dandeessanii 5,558 dha. So wal fakkaata jechuudha. So kanaafiyyuu naaf baafadhee galfadhee jira jechuudha gara tone space wallet kan kootti jechuudha. Warra toon keeparii irratti illee baafattan toon keeparii keessan irratti haala kanaan isinii dhufa. Ergasii immoo asirratti kilik gochuudhaan dhaggeeffatan koo jijjiiruu hin dandeessan. Asirratti immoo namaaf erguu deposit gochuu dandeessan. Asirratti akkuma asirratti argatan deposit gochuu dandeessan. Akkanumallee namaaf erguu dandeessan jechuudha. Gurgurachuu barbaadan gara barbaadanitti exchange barbaadanitti ergatanii gurgurachuu dandeessanii. Asirratti garuu gurgurachuu hin dandeessan. Gurgurachuu kan dandeessan exchangeewwan akka Bitgate wallet akkanumallee OKX fi kan kana fakkaatan irratti. Asirraa maal gootan jechuudha gara OKX yookaan Bitgate walletitti ergitanii achirratti gurgurachuu dandeessan. Erguudhaaf immoo maal gootanii egaa dhaggeeffatan koo gara miti deemtanii gara walletii keessanitti seentan jechuudha. Bitgate walletii irra seenee isinitti agarsiisu. Bitgate walletii irra ni seenaa. Ergasii immoo Bitgate wallet irra erga seentanii booda home markets trade futures na asset ka jedhu ni argama. Asset ka jedhu kana keessa seena jechuudha. Asset ka jedhu kana keessa seentan setting kana keessa seentanii egaa OKX wallet irratti illee waluma fakkaata jechuudha. Ergasii immoo maal gootanii asirratti deposit ka jettu ni argamti. Deposit ka jettu kana irra kilik gochuudhaan ergasii immoo deposit crypto ka jettu kana irra kilik gootan. Ergasii immoo dhaggeeffatan koo salphamatti maal gootanii asirratti bakka search barii kana irratti zoo jettanii search gootan. Zoo jettanii search gootan. Zoo jettanii yeroo search gootan haala kanaan zoo airdrop isinii dhufa. So asirratti kilik gootanii ergasii immoo adreesii isaa copy gootan. Kan itti erguudhaaf deemtan jechuudha. Zoodha adreesiin isaa kana fakkaata. Asirratti wanti isin dogongoruu hin qabne neetworkiin isaa toonii ta'uu asirratti adda baafadhaadha. So tooniin isaa neetworkii gochuu erga adda baafattanii booda adreesii kana copy gootan. So isa kana adreesii kana osoo dogongoriin copy gootanii ergasii immoo gara Telegram walletii keessanitti yookaan immoo toon keeper walletii keessanitti deebi'uudhaan zoo airdrop keessanirra kilik gootanii maal gootanii send ka jedhu kana filattan. Send ka jedhu erga filattanii booda your Telegram contact fi external wallet itti dhufa. External wallet ka jedhu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo adreesii duratti achirratti copy gootan san asirra galchitan. Ergasii immoo adreesii kana erga galfattanii booda continue ka jedhu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo zoo hangam akka erguu barbaadan yookaan immoo hangam akka erguu barbaadan asirratti ni barreessitan. Guutuu yoo ta'e immoo maal gootanii max ka jedhu isin dhufa. Max ka jedhu sanarratti kilik gochuu dandeessan guutuu erguu yoo barbaadan jechuudha. Fakkeenyaaf kan erguu barbaadu guutuu yoo ta'e 5,558 dha. Akkuma asirratti argatan jechuudha. Ergasii immoo 5,558 dha kan erguu barbaadu jechuudha. Ergasii immoo continue ka jettu kanarra kilik gochuudhaan ergasii immoo dhaggeeffatan koo akkuma asirratti argatan zuwi tookini 5,558 gara sitti ergachuudhaaf deema. Ergasii immoo confirm and send ka jedhu kanarra kilik gochuudhaan toonii transaction fee toonii duwwaa tuqaa tokko narraa mura. Ergasii immoo confirm and send ka jettu kanarra kilik gochuudhaan salphamatti gara walletii keessanitti ergachuu dandeessanii. Ergasii immoo walletii keessanirratti Bitgate walletii keessanirratti isiniif seenaa jechuudha. Egaa
Egaa steepiin amma isinitti agarsiise kanaan dhaggeeffatan koo salphaamatti gara Bitget wallet keessanitti ergachuu dandeessan. Bitget wallet keessan akkaataa ittiin banachuu dandeessan, akkaataa ittiin verify gochuu dandeessan viidiyoon isiniif hojjedhee jira, irraa fayyadamaadha. So dhaggeeffatan koo viidiyoo har'aa keessatti Caps airdrop fi akkanumallee Zo airdrop warroonni connect gootan jechuudha Telegram wallet fi Tonkeeper walletidhaan akkaataa ittiin baafachuu dandeessan, gara exchange biraatti immoo akkamitti gurgurachuu dandeessan kan jedhu asirratti erga isiniif galee booda kanaan dura viidiyoon isiniif hojjedhee jira. Exchangeewwan kanneen irratti akkaataa ittiin gurgurachuu dandeessan viidiyoo isiniif hojjedhee jira, viidiyoo sana ilaaluu dandeessan. Egaa barnoota kan koo kanarraa asirratti umuree jira, akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Barnoonni kan koo kana fakkaata. Egaa yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa, viidiyoo kana immoo like share gochuun irraanfatinaadha. Yeroo biraa barnoota biraatiin walitti deebina. Nagaan naa tura.